Baga fayyaanaaf taatan baga jiraattan isiniin jedha hundumti keessanuu har'a viidiyoo ajaa'ibaa tokko isinii qabadheen dhufe chaalenjiidha jechuudha. Namichi kun jechuudha akkuma argitanii duraan ijoollota baay'ee dabaddabaa ture jechuudha. Mana mataati kan inni qabu rifeensa sirreessaa. Achi booddee gaafa tokko hiriyoonni isaa hundumti wal ga'anii jechuudha warroonni dabaddabaa ture suni itti gadeeffatanii jiru waan ta'eef qabatanii jiru waan inni godhaa ture sana waan ta'eef hin dabaddabna jedhanii gaafa isaan wal ga'anii ulee guurratanii maal jedhanii yeroo isaan naqanitti uffata kan poolisii kan fakkaatu kootii tokko hin qaba isa uffatee jechuudha. Achi booddee muka guddaa tokko fidee isa baatee dhaabbatee barri mana isaa rifeensa sana fuuldura jechuudha akkuma isin argaa jirtan kunooyi. Ambasaadara fakkaate jarri kun asii mari'achaa jiru ganaa dhaqanii waan ta'e waan ittiin dabaddaban sana guurratanii dhufu jechuudha. Gaafa isaan naqanii waan kunoo akka argitan kanatti akkanatti dabaddabaatii ture kana yaadatanii achumaan ulee guurratanii dhaqanii jechuudha. Waan guurratan hundumaa guddaas xiqqaas waan argan hundumaa guurratanii gaafa isaan naqanii inni itti qophaa'ee isa isaan mari'atan kana dursee waan beekuuf itti qophaa'ee eege jechuudha. Gaafa achi ga'anii irrifatan jechuudha. Hundi isaanii irrifatanii achuma waan guurratanii deeman sana hunda isaa daddarbatanii fiigutti ka'anii innis sodaachifadhee jira jedhee bakka wajjin fiigutti ka'een fiigee otuma fiiganuu ayyoo godhee farra lamaan kana qabate jechuudha. Garaana nyaata. Tokko tika shaara buufatee tokko rarraafatee jechuudha. Karaa mana isaatti galataa jechuudha. Amma kun akkuma isin argaa jirtan galfateera manatti wayyoo isinii dhumatte bakka irra duutaniittu. Kun akkatti barriitti qollofatee amma gudii isaanii isaan argisiisa jechuudha. Amma immoo kunoo taa'ee moobaayilii ilaalaa jira jechuudha. Viidiyoodhuma argee tiiktookii akkuma keenya taa'ee otoo ilaalu nama hirree guddaa tokko argee jechuudha. Argisiisuun qaba jedhee fokkoree dhaqe jechuudha. Argisiisuun qaba nama kana jedhee dhaqe jechuudha. Gaafa dhaqu itti bu'ee gaafa itti bu'u kunoo namichi akkuma argitan furdaadhas guddaadhas nama ispoortii hojjeteedha jechuudha. Itti fokkoree namichi kun akkuma waan danda'u akkuma humna qabu silaa nama hundammoo adda jedhee kun akkuma isin argitan kaballaa tokko kabalee jennaan qajeelee deeme jechuudha. Sodaatee garuu duraan nama baay'ee sodaachisaa ture kun har'ammoo akkuma inni nama ari'aa ture har'a namni isa ari'e jechuudha. Amma immoo inni kun immoo mana rifeensaa keessa utuma hojjetu bakka firii ta'ee sa'aatii boqonnaa sa'aatii dhaqee sigaaraa ofii bitatee luka lamaa walirra kaatee sigaaraa xuuxuu jechuudha. Mucaan tokko dhufee rifachiise yeroo kuttaadha see achi harka itti akeekkate achi lakki mataa sirreeffachuun barbaadaanu jedheeni ishii jedheeni iddoo mataa sirreessu geessee jechuudha. Uffata isaa rifeensa irratti muramu gaawonii isaa itti uffisee jechuudha. Akkasitti kun amma immoo filuu fedha fakkaata. Mataan namaadha namichi hin filiin jedheen kunoon. Namichi naas takkakkaliin jedhe malee naa filisiin jenne jedheen jechuudha mucaani. Achumaan ishii jedheeni dhiifama gaafate amma kun as takkakkalee sirreessee akkuma isin argitanii rifeensa isaa miiccu fedha jechuudha. Amma kana booddee harka kennachiiseera jechuudha gurbaa kana. Inni namichidhuma na sirreessa dheeti kan latteedha jala ciise. Inni garuu boodarra waan biraatitti fida isa walumaan kan daawwannu ta'a daawwadha. Amma ergi shaamboo mataa isaatiitti naqee fuula isaatiitti diddibee jechuudha. Hin dabaddaba jechuudha. Kun akkuma isin argitan hin dabaddaba. Wayyo waa miiqa balleessa ilaala miiqa isaatillee of jalaa baddalee bitte. Daansitti ka'e achi booddee immoo bakka gammadeera isa dabaddabuu isaatti achumaan itti dannasuutti ka'e caffaruutti ka'e muuziqaa banatee eeywa ulfuudh eeywa otuma jedhu jechuudha. Otuma dannasu inni obbeekaan jiru bakka miira keessa galeera muuziqaa utuu dhaggeeffatu utuu dannasu. Baay'ee karaatti jechuudha. Inni duumaan dannasaa fagaateera deemeera. Gurbaan maal ta'e namichi kun sammuun isaa sirriin hojjetu moo maal ta'e maaluma ta'e namichi kun jedhee duukaa deemaa jira jechuudha. Rifates jechuudha. Namni kun fayyaadha moo fayyaa miti waan jedhu gaafii baay'eetti ta'ee jira. Achi duukaa deema intini isaa irratti darbatee achumaan bahee kute jechuudha gurbaani.
achi booddee namichi kuni dadhabee dhaqee hirkatee ciise jechuudha. Bakka dadhabee caffaraa olii gadi jechaa oolee amma immoo kunoo ministirii kaatee tsadaadhee taa'aa jira jechuudha.